بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم ما بعد. معشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجا حواسا كينيا كبجما ورين تي في هاملتن هردوفتن كبيا كيس جرتن وفي بيا كيس جرس مرتي ور إسلام ما ولتن وكبيهو نجني ربي كيستي قانو تورا جتة harras sagantaa ajaa'ibaa sagantaa yoo ashanaffaa waan kabajaa ji'a kabajaa jettu qopheessinee walduraaf duubatu tarkaanfatu dhufnee ji'a kabajamaa gaafa jedhamu maalummaa isaa dubbataa kan zilqaa'idaa kan zulhijjaa waa hedduu haasawaa turre sagantaa shanaffaarra geenya jirra. Sagantaan shanaffaa sun immoo waahii guyyaa gammachuu hawaasa muslimaa akkamitti akka ciid waan jedhamu akkamitti akka gammaduu akka qabu maaltu isa barbaachisa maal rabbiif godhuu qaba haala kamiin deemuu qaba waan jettuuf sagantaa shanaffaa fudhannee dhufnee jirra. Inshaallah gaa walumatti deebina meeshaan inni waliin dubbadhaati wal baraa jenna. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala khayri khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin ma ba'd. Gaa ummata keenya akkuma haasa'aa turre ashurul hurum ji'oota kabajaa qaban ji'a rabbiin biratti jaallatamaa ji'oota muslima biratti illee kabajaa qabu kanarraa haasa'aa turre. Egaa amma inshaallah sagantaa iidaa guyyaa gammachuu jedhuun walitti deebinee jirra. Nu hundaayyuu gaa namaa waan dhagahee fi waan haasa'een fayyadamu rabbiin haa taasisu jecha. Egaa nama waan dhagahee fi waan dubbatuun fayyadamu rabbiin haa taasisu jecha. Sagantaan egaa amma qabannee walitti dhufne sagantaa guyyaa ciidaa Iidul Adhaa guyyaa yoomun nahrii jechuudhaan beekamudha. Egaa inshaallah uummata keenya amma sagantaa keenya dhumaatti guyyaan iidaa guyyaa gammachuu guyyaa nyaataa guyyaa dhugaatii ta'usi waan eegatu wayii namarraa waan namarraa eeggatu jira. Namni qaayidaa waa lama qaamni nyaatee dhuguu fi waan ijaan arguu fi waan fudhatuun gammadaa. Ruuhiin keenya saqqinurraa qabdi. Uummata keenya wanti jennu akkuma kan qaamaa itti nyaatanii itti dhuddanii gammadaa jirtanu kan ruuhiis qooda sii baasaa fiiti waadha dhaggeeffadhaa waa fayyadamaa. Waa gurra keessan buufadhaati. Iidiin maalii maaltu maal ta'a taariikni iidiin qabu maalii jechuu sigaa karaa qalbiis qallabanii qalbiinis gammachiisuun barbaachisaadha. Gaafa kana garuu guyyaa gammachuuti waan ta'eef garaan namallee ni gammada waan ta'eef akka garaa qofaa miti gubbaan aqliin namaa yookaan ruuhiin namaatis wal'aansa haa argattu yookaan waa haa quuftu jechuu keessan. Egaa hawaasa keenya hawaasa kabajamaa ciida jechuun kun waan irraa fudhame qaba. Deddeebii hawaasni keenya hiikuuf illee barbaadu nutti fakkaata. Maaliif ciida jechuu gammachuutti beeka. Garuu kana ta'uu wajjiniin egaa akka lugaa arabaa keessatti wama tokko qaba. Bakka irraa fudhame wayii qaba. Fakkeenyaaf ciida wanni jedhamuuf deddeebii irraa fudhame jedhama. Waggaa keessatti ciidiin musliimaa silayyuu ulaagaalee qaba akkaataa qaba jenneerra. Waggaa keessa gisee waan malee deddeebi'uuf jechayyi ciid jedhame. Yaa immoo gagariin ulamaa akka jedhamti guyyaa sana rabbiin gabrootan isaarratti ta'uu deebi'a sababa kanaaf ciida jedhame warri jedhullee numa jira. Haala kamiifuu ciid jechuun guyyaa hawaasni musliimaa walgahee diin al-islaam mashaa'ira diin al-islaam mul'isuudha. Namni islaamummaa qabu guutuunsaa dirreetti bahee rabbi isaatiif harka kennee salaatee achirraa immoo ergaa guddaa gaggeeffatu wahii qaba. Ergaan guddaan inni gaggeessu nama keessoo isaa immoo kufriin jiruu fi dhukkuba wahii. Nama keessoo kufrii jirutti edaamunni muslimaa namni akkan rabbi faallessee rabbiin jiru jedhe kana mormuu miti lakkii nama rabbi jira jedhutu jira. Nama rabbi fajajamaa jiru. Nama rabbi qofatu gabbarama jedhee rabbiin gabbaraa jirutu jira. Wallee nu dubbiin akkanaa miti kan jedhutu jira waan ta'eef guyyaa sana kana akka of keessaa qaba. Egaa yoo haasofnu taate ciid jechuun kun akka seenaa islaamaa keessatti bakka irraa ka'e qaba. Nabiin Rabbi alayhi salaatu wasalaam akka seenaa keessatti haasa'amutti hamma makkaan turan waggaa 10 wayii makkaan turanii ciid wanni jedhamu kun hin turre jedhan. Maaliif dhokataa turanii miidhamaa turanii rakkoo guddaa keessa turanii musliima jechuun himachuun yeroo jabaatu keessa turan. Yeroo namni dhuunfaadhaan qobaatti bahee yoommoo jechuudha nama argatis qobaatti bahee fakkeenyaaf akkuma seenaa keessatti beekamu daaral arqam bakka jedhamu bakka nabiin Rabbii hamma tokko mishigii tokko qopheeffatanii achitti nama wal'aanaa turantu jira. Kuni eega rasuulli sallallahu alaihi wasallam Madiinaan galanii
Madiinaan gaafa galanu waggaa hijiraarraa fakkeenya jechuu gaafa waggaa hijiraarraa mara awwalaa yookaan waggaa lammaffaa keessatti jechuudha karaa godhame. Sababni isaa diinil islaam kun amma inni fuuldureetti ifuutti amma inni bal'ataa deemuun eega mul'achuu qabna jedhanii rabbiin karaa diinil islaam kanatti ciidillee karaa godhee salaatul jamaan illee madiinatti godhame. Kanaaf seenaa keessatti ciidi kan inni karaa godhame eega rasuulli hijiraa bahanii biyya madiinaa galaniiti. Achumatti immoo waan dubbatan qabanii nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam waa jedhan inna likulli qawmin ciidun وهذا عيدنا إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا على اختصاص المسلم بهذين العيدين جرتكو جلنا ملا مويت أبتوه اتلفني نبي ربي عليه الصلاة والسلام قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون بها فيهما فقال ما هذان اليومان يهودا ترنمتي قور مدينة يهودا أمة أمن تبرات والمكاكبو جنان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية ويا لمن كان قويا تنا يوكاو قدا جلمو في تنا في قدا كان يوكاو سبتي في على هذا جلمو كان ويا لمن كان أمني أمن تأكد دات نكا نصارى نكا يهودان ويا كسب شننا ويك أبني جنان نبي ربي مال جدين إن الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر إيجا مني كفرا يوكاو مني أمن تسلما كسنجران ويا لما قباته إذن ورّي مسلم تودا تاتنيمو ويا لما هي ربي بكسني بوسجرا ويا سنباتني ملتو دين الإسلام ملستني قمتشو كيسن اللي ملفتنو ربي سني قد إجرا ويا عيد الأضحى في عيد جتشو أما كان فكني أباتي كبجمازو الحجاج كسدوفو ويا عيد الفطر كرمضان دوك بودا دوفو جتشو كناف ربي دين الإسلام كستي بكبوا بكم مني كفرا ويا لما bashannanu san hawaasni muslimaa immoo waggaa keessa marraa lama akka inni rabbi isaatiif bahee gammachuu mul'ifatee diinal islaamiif alaamaa ta'uu barsiisuudhaaf sharaa godhame jechuudha. Egaa iidiin taarika isaa kana yoo ilaallu namni hundinuu jalqaba qaba. Namaa miti waa hundinuu bakka irraa jalqabee fi bakka itti dhaabbatus qaba. Jalqabni iidii islaamummaan booda dhufe. Islaamummaa booda. Nabi Muhammad ergamanii sallallahu wasalaamu alayhi ergamanii waggaa kudhan eegaa makkaan ta'anii amma uummata tawhiida eegaa barsiisanii tokkummaa rabbii barsiisanii gaafa makkaan jiranii mootummaa namaa jala jiru. Mootummaa kan qabu yeroo sanatti nama biraa. Isaan reefu muka kaa'aa jiru malee uummata abbaa irra jira. Nama ijaarataa jiru malee kan mootummaa qabu kan sha'aa'ira waan barbaade mul'ifachuu danda'u nama biraati. Achi jalaa eega bahanii dawlaa islaamaa madiinatti hawaasa islaamaa qofa kan akka barbaadanitti seera hoogganuu danda'a. Ergaa islaamaa gaggeessuu danda'an argatanii fajrul islaam jedhamuu danda'a. Jireenyi gaafa sana gama rabbii madiinatti godaananii jireenya haaraa wayii jireenya isa makkaatiin addaa dur makkatti dhokatanii salaataa turan. Amma masgiida ijaarratanii azaananii nama waamanii kottaa jedhanii hawaasaa bakka tokko bakka itti wal ga'an ijaarratanii ergaa akka barbaadan itti geggeeffachuu jireenya yeroo jammaran keessatti iidii yeroo kana jammarame. Kanaaf dudduuba seenaatti kana kenna jechuudha. Seenaan iidii kana qabaadha. Bara iidiin karaa godhame kana keessatti jedhanu lamaan bishaaraa muslimtootaa wanti muslimni ittiin gammade ramadaana keessaa nasrii argatan jihaada dur takka karaan godhamneeftu karaa godhamee uzina lillazina yuqaataluuna bi'annahum zulimuu wa inna allaha ala nasrihim laqadiir jechuun otuu sahabaan lolle ofirraan deebifnu hamma sahabaan gariin ofsa dhabanii rasuulatti dhaqanii jennummaadhaan hamma dubbatan gahanii jara muddamee booda rabbiin uzina jedheefi biyyaa bahuu jedhaa jechuudha. Baatanii ofirraa deebisaa jechuun difaa rabbi ofirraa godhaa jennaan eeyyameefi jennaan deemanii ramadaana keessa mushriktoota makkaatii wajjin wal lolanii nasrii argatanii bishaaraan tokko kanaan dhufe. Gammachuu jechuudha. Gammachuun dhufe. Ramadaana sana booda iidiin karaa godhame fitiriin illee karaa godhame. Gammachuu irratti dabalate jechuudha. Barri kun bara gammachuu muslimni keessa ka'edha. Kanaaf iidiin bakki inni irraa jammare taarikni iidii isa sana yaadan. Gaafa guyyaa iidaa geenye gammannu gammachuu gaafa san ergama rabbi alayhi salaatu wasallam gammachuu gaafa muslimtoonni saabonni gammadan isa gaafa seetii walitti hidhachuu qabna. Laalammanuu illee nagayaa jirra. Jarri immoo ari'amanii cinqamanii salaatuma kana ibaada rabbi tokkicha gabbarama jechuu qofaaf ari'amanii rakkoo guddaa keessa turanii deemanii gaafa biyya madiinaa immoo galanu rabbiin immoo ifatti baasee akkuma ammas hin jetta ramadaana keessa nasriin argamee duulli uummata kafaraa wajjuutti gaggeeffamee cabanii boodatti aansee immoo gammachuu irratti dabaleefi. Kanaaf guyyaa ciida goonu jechuu keessan hawaasa keenyaan
guyyaa ciida goonu gammachuu nabiin rabbi alayhi salaatu wasalaam sahaabonni isaanii ifatti baaneerra jedhanii gammadan sana yaadatuu qabna. Nyaachuu fi dhuguudhaan osuma gammachuun osuma jiru dudduba seenaa waa laaluun gaariidha jechuu keessan. Egaa amma diinil islaam keessatti wanni waliin jennu tokkotu jira. Rabbiin diinil islaam amma maal jennee turre ciidiin uummata muslimaa lama jennee turre kana keessas waan jirutu jira. Namni muslimaa akka argasu hin taane bakka shari'aan dhaabbattetti dhaabbata. Bakka inni deeffadhu hidhatti deeffadhu. Bakka inni kun iidaa keessani guyyaa akkanaa kabaji. Kun immoo jechuun guyyaa iidaati miti ibaadaa godhii dalagi waa biraa hojjedhu yoo jedhe kanuma keenya. Kanaaf amma fakkeenyaaf ciidal islaam ciidiin jechuun diinal islaam keessatti lama malee hin jiru. Akka shari'aatti akka seenaatti amma haasaa jiruttis ciidal adhaarumaa fi ciidal fixiriidha. Kitaabolee keessa illee hin jiru. Kanaaf waggaa akkana jennu ergaa duddubbaa qaba. Fakkeenyaaf amma inni gadiin gaa maqaa rasuulaatiin jedhee guyyaa biraas kaasuu danda'a. Ciidiin kitaaba barbaada nama kitaaba qareen illee waa jechuu dandeenya. Kitaaba fakkeenyaaf manni fuqahaas waan jedhantu jira. Guyyaa ciidaa jedhanii ciidul adhaa dubbatamaa, ciidal fixrii dubbatamaa. Guyyaa biraa ciida kan jedhanitti moggaasanii jirri ammallee maqaa baasanii sadii godhan hin jiru. Kanaaf uummata muslimaa hawaasa keenya ciidiin kan nuti beeknu kan hawaasni diinal islaam keessatti beekamu lamuma jechuu kanallee walirraa fudhanna. Egaa gaafa ciidii jennu kana gammachuu hawaasni muslimaa tokko jedhan waan diiniin amma akkuma jennummaa waan karaa godhameef qaba ciidni kun tokkoffaa mallattoo diiniin islaam mul'isuudhaa fi waman yu'azzim sha'aa'ira Allaahi fa'innahaa min taqwal quluub akkuma jedhamu rabbii isaa gabbaree namni dirreetti bahee ergaa guddaallee gaggeeffatu qaba ilmaan sabiyyiitti baafatee ofiifillee dhaqee namni akka wal jaallatu akka wal beeku islaamummaa akka waliin rabbi tokkicha gabbaraa jiru kana ergaa gaggeessu qaba. Deebisee immoo ergaan guddaan inni qabus illee jedhan gaafa wal ga'u kana namni yawmal qiyaamaa wayi fuulduree wahii jirti guyyaan itti wal gahamu wahii jechuutu dubbii kana keessa ergaan jira jedhan. Akkuma rabbi yawjimu Allahu al-awwaliina wal-aakhiriin fi sa'iidin waahidin warra duraatii fi warra booda rabbi walitti qaba dirree tokko keessatti walitti qaba jechuun hin jirure qiyaamaa wanni jedhamu fuulduruma keenya hunda jira. Isii sanallee ergaa wahii gaggeessaa jira. Gammachuu fi rabbi qofa gabbaramaa osoo hin taane guyyaan nuti walitti qabamnu wahii fuuldura kana ni jirti jechuu wahii ergaa gaggeessaara jedhan. Kanaaf akkuma jedhamu laysa al-ciidu liman labisa al-jadiid innama al-ciidu liman khaafa yawman wa'iid. Ciidii jechuun uffata haaraa uffachuu miti jedhan. Guyyaa baallamaa san guyyaa rabbii wal gahan sana maaliin rabbii kootiin wal gaha jechuu sodaatudha jedhani. Kanaaf hawaasa keenyaan isiin kunis keessa jirti jechuuf mallattoo gammachuu qofa osoo hin taane guyyaa wahiis wal gahamti jechuu akeekii keessa jira jechuudha. Akkanuma gaa guyyaa wal gahu kana namni guyyaa iidaaf wal gahu wal caala. Namni gariin bareeffatee inni kaan haaraa uffatee inni kaan osuma qabu miiccatee inni kaan kan miiccachuu hin dandeenye jiraachuu danda'a. Kaan immoo kan dhabuu jira. Wal caalee dhufa namni bakka iidaa dhufu kan wal caalee dhufa. Isa kana inni kun illee ergaa qaba. Bahuun ergaa qobaa qabaatee achitti namni baay'atee dur jumaa masgida masgidatti salaatu gaafa iida jedhamu dirree bal'aatti bahee namni baay'atee ijoolleen dubartoonni gurguddaan bahee baay'atee wal arga. Inni kun ergaa qobaa qaba. Bahuu isaa bifti bahuu namaa kun wal caalaa akka jireenyi namaa wal caaluun. Inni kun illee ergaa qaba jedhan. Akkuma hadha wal caale kana akkuma hadha wal caale namni boris wal caala. Hamma kaan akkuma walirra jiruun uffata isaa sirreeffatee kaan immoo dhabee kaan immoo siima qabu immoo sirreeffatee kaan miiccachuudhuma sanaa yoo hin dandeenye dhufuun kuni wal caalummaa nama agarsiisa asitti. Akkuma hadha wal caale gaafa isa guyyaan kun garsii yaadachiisaa jira. Waa ergaa fuuldura dabarsaa jira. Guyyaa isa kanaan kanarra dhaabatee guyyaa qiyaamaa yaadatan. Guyyaa qiyaamaa sana keessattis namni wal caala. Achittis wal caala waan jedhu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ki jedhu unzur kayfa faddalnaa ba'dahum alaa ba'din walal aakhiratu akbaru darajaati wa akbaru tafdiila. Ilaalaa meeqatti wal caalchifne garii keessan. Gariin rizqiin isaa bal'aa, gariin itti dhiphoo, gariin dhukkubsataa, gariin fayyaa. Gariin guyyuma iidaa kana keessatti dhukkubsatee inni kaan mana hakimaa, inni kaan caccabee bakka jiru jiraachuu danda'a. Inni kaan immoo asii nyaatee dhugee gammadaa jira. Mee ilaalaa akkatti wal isin caalchifne jedha. Garii keessan gariirra caalchifne ilaalaa. Wal caaluu hadhaa qofaa miti walal aakhiratu akbaru darajaatiin wal caaluu namaatiin darajaan namaa wal dhabuudhaan isa aakhiraatti namni wal caalu sanatu yeroo guddaadha jedha. Ergaan inni nutti maarullee wayii jirti jechuudha kana. Kanaaf namni hadhaa wal caaluu si hadhaa kana yoo arge booris namni wal caala hadha caalamee boru caalamuu qabu jechuuf keessa fiduu qaba. Kanaaf har'a maaliifanii duubatti hafe jedhee hadha boodattafee bor boodattafuu hin qabu. Aakhiraatti warra fooqii وإن أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف. نعم. ورفوق إن جرى أكثر. درجة أولانا لا لنيدي. فقلت لا لم تجرى أنا كما رب عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ورم ولا فتك حفظ جرى. أيه. كان بكبر رأي جرى. أيه.
Isa kana wal caaluma baay'ee kana yaadachuu qabna guyyaa iidaa keessa. Kanaafuu ergaan inni qabu tokko kanadha. Egaa ciidiin diina islaam keessa jabaachuu keessatti inumaa baadhiin ulamaa inumaa waajiba jechuun nima jira kaan sunnaadha jechuun nima jira. Alaa kulli haaliin diina islaam biratti ciid wanni jedhamu kun kabajaa guddaa qaba. Jabeeffamaadha. Rabbinuyyuu fasalli lirabbika wanhar. Fasalli lirabbika jechuun kun ciida al-adhaa salaati jechuudha jechuutti fassaran. Wanhariin qaliidhaga. Kanaafuyyuu salaanni guyyaan ciidaa sun guyyaa ciidni waajibata furatu irra guddaan dirqamni irra baadhiin ulamaa gaa kun waan haasawa hedduu ulamaa jiruuti. Dirqama jechuudha irra maayinis warri jedhu jira. Nuti kan jechuu jennu hawaasa keenyaani guyyaan ciidaa guyyaa jabaadha. Bahuun deebisee ofii keenyatti bahuun ilmaan keenya baasuun inni humna hin qabne sammuu danda'u mana bakka mallechaa biyyi wal ga'u kana dhaqee ergaa islaamaa fudhachuun fakkeenyaaf kana kaasuu dandeenya. Deetuu nabiin rabbi alayhi salaatu wasalaam ummi Atiyyaan akka jette kunnaa umirnaa an nukhrijal cawaatiqa wal xuyyad dubbiin jabaachuu keessa dabree jechuun gaafa guyyaa ciidaa sana dubartiin ammallechaa waggaa 15 geessee fi isiin illee dhiinni aadaa itti jiru yookaan daraaraan itti jiru jechuudha. Kan guyyaa fakkeenyaaf ji'a keessaa waan itti dhufu qaba. Hawaasa keenya hunda birattuu beekamaa. Dubartiin uzrii qabdullee dirree baatee haa dhuftu jechuun nabiin rabbi alayhi salaatu wasalaam nu ajajan jechuu ummi Atiyyaan haasofti. Ergaan salaata qofaa miti. Salaata qofaa miti. Maaliifi wayashhadana al-khayra wa da'wata al-muslimiin. Bakka khayrii dhufanii wal gahanii ergaa muslimtootaa ergaa ulamaan dabarsan ergaa beekaan dabarsu daa'iin dabarsu garuu wanni dabarsu beeytuusin wama akhiraasaati. Amma namni biraa jechuudha waa tokko se'uu danda'a. Waltajjii biraa irratti hirmaachuu danda'a. Kan ciidaa kana hirmaachuu dhabuu danda'a. Garuu ilmi namaa waa wallaayuu fi osoo silaa dirree ciidaa dhufe waa tokko keessa yoo ture bakka hin taane yoo ture waa'een sodaa rabbii yoo dubbatamu waa'een qiyaamaa yoo dubbatamu waa'een fuula rabbii dura dhaqanii dhaabbachuu yoo dubbatamu dubbiin fuulduree kana waa jirtii jedhee of yaadatu danda'a. Yommuu achumaan gara biraa deeme maal akkama jennu kaa guyyaan ciidaa ergaa qaba jedhanii kaane miti waa yaadatuu hin danda'u. Kanaaf dubbiin jabaachuu keessa guyyaa ciidaa sana dubartiin uzrii qabdullee baatee ergaa hawaasa muslimaa ergaa muslimtoonni walii dabarsan haa qooddattu. Garuu bakka ciidaarraa naannawaa bakka salaatamu dhiistee naannawa sana haa qabattu jechuun dubbii jabduu keessatti asirraa agarsiisa jechuufi. Kanaaf egaa hawaasa keenya garii namaa yoo ilaaltan kan immoo maalummaa isuma guyyaa namni gammadu kana kan immoo hin baane silma jira. Muslima tahaa salaataa soommanaa ibaada rabbii godhaatuma gaafa ciidaa kana waa tokko onnee isaa irratti waan dhageessisu kana ta'uu hin qabu. Ati baatee fakkeenyaaf jechuudha tuuta uummata muslimaa taatee humna taatee fi qaama keetii waan gargaaru qaba beektuusin. Edaa musliimota amma kan jedhaa jiru kun dira jechuun wayii biyyoota fakkeenyaaf amma bakka tokkotti musliimiin baay'ataa bakka tokkotti musliimiin xiqqaata. Bakka musliimiin xiqqaatu sanatti ati keessaa yoo hafte tuuta yookaan heddummina hawaasa musliimaa sana qixxa keetiin mul'ifteeta jechuudha. Kanaaf bakka jirrutti jechuu kooti namni xiqqaas taanuu guddaas taanuu gaafa sana baanee rabbii keenyaaf waan rabbiin ammallee ergaa musliimaan dabarsuuf fudhannee deebiinee immoo diinii keenya kanaafis ergaa dabarsuu qabna jechuu kooti. Egaa guyyaan ciidaa akka hadiisni kun nu hubachiisutti kaayyoon inni bahamuu fi salaatanii rakaa lama salaatanii deebi'uu qofa miti. Warreen salaanne faatu ajajame. Tu salaata qofa ta'e wanni salaanne. Dubartiin uzrii qabdu in salaattu beekamaadha. Laa'oo sallii jedhama. Salaatan qabu jechuun maqaa kinaayaa. Maqaa uzrii irra jira jechuuti. Salaattuun beekamaadha. Baay'inaan immoo bakka adda addaatti hammuma salaatu dura qamalee haadholiin dubartiin obboleewwan keenya eega silaa warreen salaanne dhaqa ta'e mul'achuu qaba. Namni in salaatu jedhee dhiisuun dogongora akka adiifni kun nu hubachiisaa jira. Hin salaatu jedhee nabiin rabbi amrii rasuulaa waajiba jedhama. Dirqama eega rasuulli ajaje jechuun. Umirnaa nu khurjal awaati qeega jedhanii wal huyyada. Haal huyyada jedhan dinqisiifatanii jirri. Hadiisa kanarraa qaraan uumma xiyyaarra. Haal huyyada. Dubbittiin utuma uzrii qabdu adeemtu jedhanii rasuulli. Isiin illee moo jechuudha. Isiin hidii qabdu illee baatii jenna. Haal huyyada. Isiinis hin baatii jedhan. Maaliif wanti salaata ergaan idiin qabu waa baay'ee qaba. Shaa'ira islaamaa jirra jechuun muslimaa mul'isuudha. Ammas ittihaadul muslimiin tokkummaa muslimaa waan tokko hojjetaa jedhanii oduun islaamummaadhaaf miseensummaa ofii mul'isuudha. Salaata dhawwame malee waa dhaga'uun immoo uzriin ta'u wanti. Gurra keessatti fakkeenyaaf amma namni uzriin tokko irra jiraachuun kan gurraan seenu kana dhawwuu hin danda'u. Ibaadaa fakkeenyaaf waan khayrii dhaga'u kana dhaga'uu hin danda'u jechuu keessa. Du'aa hin kadhatama. Rabbiin jamaa inna yadallahi ma'al jamaa. Rahman rabbii bakka kanatti bu'uu danda'a. Kanaaf obboloowwan keenya haadholiin keenya bakka kana waa'ee ciidaa bakka guddaa kennamuufii qaba nyaata qopheessuu mana sirreessuu. Shugulii waan booddeetti osoo hin taane. Kan nama hundaati. Kana kanaan shaagalanii bakka sana
kanarraa hafuuni khayrii irraa booda tafuudha. Kanaaf bakka guddaa wanti akka addaatti obboleettii keenyaa fi haadholii keenyaa dhaamuu qabnu bakka guddaa kennuufii qabu. Malee xiqqishee fakkeenya uzrii qabna jennee bakka hawaasni waa tokko nama dhagahamuu qaba. Bakka hawaasni musliimaatti wal gahee diinil islaam isaa mul'ifatee amantii isaa rabbi qofa gabbaramaatti mul'ifate kana ana maaltu na hambisa. Eega shari'aan uzrii otuu qabdu dhaqisiin jette ati immoo ofitti quuftee rabbii silattuyyuu rabbii si uume rabbii si argamsiise kanaatutuyyuu maaliyyuu hundaa kan tartiiba godhe isa dhaqi kan jedhaa jirus ergaa isaatiin dhufe ergaa rabbicha nu beekuutiin dhufe kana waan taateef guyyaa sana hawaasni keenya dubartoonni uzrii godhachuu baannee uzriidha jennee jechuudha hafuu hin qabnudha. Egaa diinal islaam kun adaba qaba jenneerra namni gaafa gara ciidaatti bahu ulaagaa barbaachisu qaba. Taruma taraa isaatiin itti haadha inni fakkeenyaaf awwala namni gaafa dhaquu qabu akka garii salaftoota irraa sabateetti dhiqachuu qaba. Qulqullina qabaachuu qaba. Simattuu namni musliimaa qaamti isaa jireenyi isaa hundi isaa rabbii wajjin waan jiruufi hawaasa kaan irraa gargari yeroo galgalaa nama waan salaatuuf waqtii shan irratti ibaadaa rabbii waan godhuufi jireenyi isaa kaan hin gargari. Kana waan taateef tokkoffaa naamusa isaa keessaa jedhan dhiqatuu qaba. Ganama dhiqatee qophaa'ee dhaquu qaba. Kunis ganama rabbii irraa osoo hin taane dhiqishoo salaftoonni jarri akka Abdullah ibn Umar kaana yaghsilu yawma al-fitri yaghtasilu yawma al-fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Abdullah ibn Umar osoo gara ciidaatti hin baane ganama sana dhiqatee deema jedhan. Kanaaf wanni kana jedhamuufi hawaasni musliimaa diiniin keenya diinii shaamil jedhama. Diinii namni dhufee nu gorsuu hin dandeenye. Asumarraa waa fudhata malee namni namarraa waa fudhata malee nuti gara namaatti waan hajamnu hin qabnu. Waan jechuun koo naamusatti baanu dhiqattee qulqulleeffattee kan fooliin adda addaa kan namarraan qulqulliin kun gaafa irratti bahuu qabna jechuun naamusatti isii kanas fudhachuun gaariidha jechuu kooti. Akkanuma guyyaa iidaati. Guyyaa iidaa ayyaama akli washurbiin jedhama. Garuu guyyaan iidaa iidul adhaa kuni egaa beekamaadha namni hin nyaatin hin baha. Kan fakkeenya kan idil adhaa jechuudha. Idil adhaa kan sunnaan ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam laa yaakul في يوم الأضحى نعم لا بعد الرجوع من الصلاة أضحية صارت فترة إلى دي أول اللي هو نجت صلاة بودا صلاة إيدا هاجن وجمعت جورا هاجن مالي كرلما كابا جمعت جورا كان دنيا سجمدا ناسني لوجون سجمدا وربين جمعت جورا جتشون كذا جر أولا إيجا درس صلاة رادبي وانتن كوجت وراكت الدم وصلي ربنا أضحية وان حرجة وان حرجة ربي ولا ولا متانس يورب إيجا سنة وجسني بكي ولدي أني من التيم مدرو وانت قدامو مسكان أضحية ثاني كلاني كلا كبدل نعم وان ترو أضحية صارت فرا صارت فترة أكون اللي اقتداء إرجع مربيتي وسوا براتين قرر جتو غاف صلاته قالوا كلتو من أضحية سا قرره أضحية سا سنة كلته أشرة ترو ساتها فترة وجتو كيسا إيجا أواسكين يمو guyaan ciidaa akkuma jennu egaa guyyaa ciidaa wajjin jennu guyyaa rabbiin keessa guddisanudha guyyaa takbiiraati jedhama akkuma rabbiin quraanaan dubbate walitukmilu al-iddata walitukabbiru allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun gaafa waa hedduu haasaa ture waa soomana haasaa ture waa booda macarashaa isaarratti haasayeeti akka rabbi guddiftanuuf lakkoofsa jihaallee akka guuttattanuuf jedhee waan rabbi akka rabbii keessan galateeffattanuufi kanaaf rabbii keenya gaafa galateeffannu rabbii keenya faarsuun rabbii keenya guddisuun Allahu akbar akkuma gaa beekamu sana jechuun salaftoota irraa waa bakka baay'eetti sabatee ture Awzaa'i Maalik ibn Anas saabonni warri salaftoonni dura keenya darban jechuun haala kanaan turan Abdullah ibn Umar illee kaana idhaa gadaa yawm al-fitri wa yawm al-adha yajtahidu bit-takbiri hatta ya'ti al-musalla amma bakka gariitti garuu namni qobuma qobaa faayaatu jira guyyaa ciidaa kana sila namni walitti qabame gaa'ee xiqqishoo amma tokko qobuma qobaan illee jechuus haa ta'u haala tokko kamiifuu haa ta'u namni gaafa dirree ciidaa dhaqu zim jedhee dhaquun qabu qobaa isaa jedhu nama waliin isaa jedhu gaafa karaa kanarra deemu takbiiraa kana jechuu qabu Allahu akbar laa ilaaha illallah wallahu akbar egaa zikrii uma beekamaa sana hamma dhaqee dirree ciidaa ga'uut Abdullah ibn Umar takbiiraa jedhaa ture jechuuf kanaaf isiin kunis gaafa dirree ciidaa geenyu akkuma isiin kunis naamusa qabdi kan ciidal fitrii waa tokko bakka tokkotti wanni wallaalumsi jiraachuu danda'a. Ciidal fitri kan Ramadaana booda jedhamu takbiiraan isaa akka ulamaan dubbatanitti galgala aduun shawwaal galgala seenaa miti gaafa Ramadaanii dhumu aduu shawwaaltu seene guyyaa halkan shawwaaltu seene jedhama halkan ciidaa sana halkan dura deema waan ta'eef gaafa kan Ramadaanaa keessatti ciida Ramadaanaatti ciida salaannee jennaan achumatti dhaabbata. Kan immoo ciida adhaa immoo ciida salaannee iyyuu hamma guyyaa sadii tura salaata booda isaa ta'u qobaa wajjin isaa ta'u nama waliin isaa ta'u takbiiraan akkasitti garii namaatu xiqqishoo nam tokko tokkos wallaalumni waan jiruufi isa kan ciidal fitrii kan akka sakaanii godhuunis kan maluudhaaf jechuufani isii kana keessatti barumsaa fudhatan. Dhaqaas hin jedhama galaas hin jedhama. Hin jedhama jechuu kan ciidal adhaa kan ciidal fitrii sun immoo gaafa salaatamee ga'u achumatti dhaabbata.
Kanaaf takbiiraa guyyaa illee nuti rabbii keenya guddisnu keessaa jechuu ergaa dabarsuun barbaada. Egaa guyyaan iidaa ilaalchi shari'aan qabu bakka gariitti ilaalcha keenya wajjin wal galaa bakka gariittis wal dhabuu danda'a. Akka ayyaanni kun hubachiisutti walitti kumiduu dhiddata walitti kabbirullah alaakum wal'aalakum tashkuruun jedha. Guyyichumti iidaa kuni guyyaa shukrii rabbiiti. Maaliif ramadaana illee ramadaana keenya soomne ji'a tokko fayyaa nagaadhaan soomne shukrii barbaada. Baada guddaa ofirraa gaggeeffanne waan ta'eef amma hoo iida isa kana keessatti shukrii wal'aalakum tashkuruun jedha. Maaltu shukrii godhamaa jira? Inni kunis bakki mahalliin zikriin itti dhufe kun hundi isaa baay'inaan ibaadaa gurguddaa booda dhufa. Egaa waan guddaa tokko waan dalaganii egaa raawwatanii booda zikriidhaan immoo wanti kun kattamamu. Inni kunis namni warri gariin hajjii hajja'ee gariin immoo ashirul zilhijjaa kana keessa jajjabaatee eega tokko kaasee utuu soomuu inni tokko kaasee soomuu hin dandeenye lama sadii kudhanii sammarraa soomuu soomee yoo dadhabe immoo guyyaa arafaa jenne. Bor iidiidha jedhamu kana isa kana nama hundatu sooma. Ibaadaa kana geggeeffachuu irratti shukrii barbaada. Kanaaf guyyaan iidaa faaruun kan rabbicha jechuu keessa jira. Rabbii ibaadaa kana na dandeessisee rabbii guyyaa hanga kana soomuu na dandeessisee rabbii dhaqee hajjii hajja'uu na dandeessisee jechuudhaaf guyyichi kun shukrii baay'ee of keessaa qaba. Namni iida dhaqee fayyaadha. Inni kaan mana ciisaa jira. Kaan immoo aafiyaa qaba. Inni kaan fayyaa ta'eef dirree iidaadha. Kaan immoo dhukkubsataatu dhaqe. Ashuruu Zulhijjaa jennu kanas namni gareen dhukkubsatee shugulii adda addaatiin dabarsuu danda'a. Jira. Inni kaan hin du'eyyuu. Inni kun immoo nagaa ta'ee ibaadaa amma kana hojjechuudhaaf guyyaa iidaa kanatti shukrii guddaa galata guddaa rabbii galchuu barbaada. Kanaaf gammachuun karaa qaamaa nyaattee dhuguu yoo ta'u kan ruuhii keenya immoo wanti isin ittiin gammaddu jiraachuu qaba jechuudha. Kan isin ittiin gammaddu zikrii rabbiiti alaa zikrillaahi taxma'innul quluub warri ahlal khayri warri khayriidhaan sila beekame warri khayrii amala godhate mashaaxaan isaa yoo rabbiin zakkare yoo kadhate yoo waan ilaalullee sagantaa babbareedaa sagantaa islaamaa waan islaamummaa ergaa islaamaa dabarsu yoo hojjete gammachuun isaa guutuu ta'aaf. Egaa dubbittiin jabduudha. Guyyaa sana silaa guyyaa hawaasni musliimaa jechuudha. Hattaa ilaalcha keessatti illee dhageettii keessatti illee wanni ni ilaalu wama khayrii waan hawaasni musliimaa hojjetaa ture waan hawaasni musliimaa akka rabbii owwaataa ture waan immoo ergaa musliimaa darbaa jiru bakka sanatti illee guyyattii sana fakkeenyaaf jechuudha namni dhuguma nyaataa fi dhugaatiitti shaagalamuun deebisee jechuudha waa hedduutu jira. Isa sana warabbi jedhe inshallah fuulduratti illee dubbachuu dandeenya. Amma wanni jechuu barbaade ammas guyyaa iidaa sana bareeffachuu qaba jennee turre uffata babbareedaan deemuu qaba jennee turre kunis amrii diinil islaam keessatti amma tokko bareedaa ture nabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam gaaf tokko sayyidina umariin أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق حريرة وفتاة جدًا تتوكو مقالة وكيستي كان غرغرمت وهي فول يوم الجدًا فونان فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول التلفيني حريرة تبريد دوسنا جتون جنة رسول يا رسول ربي جدين بتدو جدين حريرة كان مالي جنة قويا عيداتي في قويا كيس مان ستدو في بريدة عاجدين قويا عيداتي في قويا كيس مان ستدو في بريدة جنة بريدة جنة رسول صلى الله عليه وسلم مال جدًا إنما هذه لباس من لا خلاق له حريرة وفتشون حريرة مسلمات هنا يجمعوا كان الراو نفوت تام إفنان نمني حريرة نمني وفتة نما آخر الراقودان كم نجتشو حسان أسر راقرو jecha umar san harkattiin qabne isaan guyyaa ciidaa guyyaa keessummaa sitti dhufe uffatta jechuu san harkattiin qabne hariiroo uffachuutu hin ta'u jedhan malee guyyaa ciidaa bareeffatamuu qaba keessummaadhaa bareeffatamuu qaba harkattiin dinni kana waan taateef guyyaa ciidaas uffata keenya bareeffachuun ni jira egaa jabduu ta'uu wajjiniin nabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam attaa jedhan egaa namni wal caala akkuma amma jennee turre kan obboleettiin keenya fakkeenyaaf haadhotii keenya yoo taate yoo tokko jilbaaba gahaa qabaachuu danda'a tokko immoo numa dhamuutuu danda'a kanaaf nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam yoo jilbaaba isiin jilbaaba tokko tirfii qabdu jedhan yoo isiin tokko biraa dhabde litulbis haa ukhtaha obboleettii si hawwistu jedhan namni jilbaaba lama qabu tokko fakkeenyaaf jechuudha guyyichi kaa guyyaa gammachuuti waan ta'eef obboleettoo fi muslimaa illee kabajuun illee gammachiisuun illee waan rabbi biraa fudhatama qabuu fi nabiin rabbii akka jedhan rakkina kana beeku beektuusi arraa alhamdulillah rabbil alamin rakkina kana illee hin jiru gaayaa yoo dhabame jechuudha namni lama qabu tokko obboleettii isaatii kennee jennaan uffatti birra ciidaatti akka baatuu fi shari'aan akkasana gaayyaa Rasul sallallahu alaihi wasallam ajajani kanaaf wagga baanu qabnu suffannee isin immoo qabne immoo walii isillee ergisine akkasitti wal haa gammachiifnu jechuudhaan barbaade. Egaa waltu irhaa jilbaaba haa jedhani. Ayyee. Wantichi haasaan ergama rabbii alayhi salaatu wassalaam waa tokko haasa'u bakka hunda keessa galuu danda'a. Waa'ee jilbaabaa haasa'anii gaafa sana ergaanni hadiifnu kun nu dabartu
waan hin qabne walumaaf kennama jechuudha. Ayyee tola ooltummaan illee keessa Uffata haa ta'u, waan biraa haa ta'u, waan nyaatamu haa ta'u, waan dhugamu haa ta'u. Egaa uffataayyuu dhamnaan walii kenname uffanni kun jireenya keessatti awwalawiyyaa tarraa waan namni yoo isa qabatee deemuu baate namni deemuu hin danda'u waan ta'eef. Guyyichi guyyaa namni waa wal quba qabaachuu qabudha. Guyyaa ollaan koo akkamitti jira, saahibni akkamitti jira, uffata uffatee namoonni uffannee waan nyaatu qabamuu hin qabu, waan ittiin gammadu qabamuu hin qabu. Guyyaa jedhamee wal hubatamu jechuu deemu kun hubachiisa. Kanaaf guyyaa kana keessatti hawaasni keenya wal quba qabaachuun barbaachisaadha. Akkanuma gaama guyyaan kuni guyyaa hadiisaa Umar kaaftanirraa guyyaa waan babbareedaan uffatamudha. Guyyaa keessa bal'inni wayii jirudha. Ayyaamuun fi fushaa lilmuslimiin. Uffatuun ergama Rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafa Abaa Bakriin ijoollee lamaan ergamaa Rabbii bira teessee walaloo guyyaa lola bu'aas jedhame kakkaasanii wafiinaa rasuulullaahi haadhamumaa fi gadi jette ijoollee mirkaante isin beektu waan ta'eef ergamaa Rabbii kan waan fuulduraallee beekantu jedhani fuulduratti ta'u beekutu nu keessa jira jette jennaani Abaa Bakriin dhufanii lolan atarfa'anii aswaatakum inda rasuulillah jedhaniin ergamaa Rabbii biratti isin sagalee ol fuutanii jedhanii jedhan Abaa Bakriin ijoolleetti ka'anii ergamaa Rabbii waa gaafa sana haasaa bareedaa wayii lafa ka'anii dhiisi jedhan da'ahuma lita'alamil yahuudu anna fi diininaa fusahatun diinii keenya keessa bal'inatu jira jechuudha. Laafintiitu jira. Diinii goggoginaa miti. Diinii nama aqqafee nama takaalee gara tokkotti tarkaanfachuu. Hundaafuu seera mirga eeggachiisu nama qaba. Biyyaan keessa namni nama bal'atee nyaatee dhugee gammadus jira jechuu beekanii dhiisi jedhan. Kanaaf guyyaa kana keessatti namni keenya fusahaa akka ta'e beeka. Garuu fushaan shari'aa islaama biratti daangaa qaba. Bakka itti waan bareedu jettee gammachuunis daangaa qaba. Ulaagaa qaba. Hin gammadama haramatti achi hin bahamu. Naannoo tokkotti guyyaanidha. Egaa waa bal'aatu jira. Jireenya namaa kana keessa waa bal'aatu jira. Kan namni guyyaa kana keessa inni kaan biyya isaa akiraa barbaada gadhiisee jiru guyyaa iidee gaafa jedhame kan namni achi bahee nama miidhuudhaan isa ta'u haramatti dhaggeeffachuudhaan ta'u ikhtilaaxni ajnabiyyaadhaan waliin laaqachuun ta'u waan adda addaatu biyya adda addaa keessatti mul'ata. Inni kun daangaa darbuudha. Amma waa tokko diiniin keenya bal'aadha yoggaa jedhamu ulaagaatti bal'attu qabdi. Ulaagaatti bal'atu qaba. Ulaagaa gaafa dhaqee daangaa sana keessaa bahe inna Allaha laa yuhibbul mu'tadiin. Rabbiin warra daangaa darbuun jaallatu. Gammadi gammachuun daangaa qaba. Gaafa gaddaallee gaddis daangaa qaba. Yoo dhaqee daangaa darbee gammaduuni dubartiin nashiidaa jechuun addii sammaa keessatti walaloo gaafa abbootiin isaanii lola keessatti jedhaa turan. Waa'ee lolaa irratti jechuun jagnummaa jira waan ta'eef isaa turan. Qofaa jiru. Nashiidaa ijoollee kanaa dhaggeeffachuu danda'u. Dubartoonni jechuudha. Dubartoonni jechuudha. Dhaqanii immoo nashiidaa birachi dabarfatanii waan biraa dhaggeeffachuu. Amma fakkeenyaaf hooma jedhamu gaa muuziqaa adda Muuziqaa dhaggeeffachuu. waan baay'eetu jira gaafa waan guddoo kaastanii guyyaa iidaa gaafa jennu gammachuun hawaasa musliimaa daangaa qaba. Siruma immoo waa tokko beekaasin dunyaan jedhan addunyaa sijinul mu'min wa jannatul kaafir. Wallaahi haqiiquma dunyaan mana hidhaa mu'minaati. Jannata kaafiraati. Hoggaa jedhamu namni yoo gammadillee yoo nyaattillee yoo dhuydellee ati rabbi keetii waliin jiraachuu qabda jechuu keessan maaliif amma dhuguma waan jiru bakkoota adda addaa irratti ijoolleen shamarranii fi dargaggeessi wal keessa laaqqatee bakka tokkotti walitti qabamanii waan adda addaa fasaada adda addaatu jiraachuu danda'a. Isin kun hawaasa muslimaa nuti yoo gammannes kan nuti alhamdulillahi rabbil alamin diinii bareedaa nuu kenni ati wanni ajnabiyyaa walitti laaqqachuu nama geessu hin jiru teessee rabbi kee kadhattee dhiirotii wajjin argamtee isin dubartii taates immoo dubartii akkasiitii wajjin teessee rabbii si galateeffattee rabbii si faarsituudha malee guyyaa munkaraa adda addaa jedhanii guyyaa sirbanii amma fakkeenyaa guyyuma kanaa gaa maquma rasuulaatiin illee sirbu jira. Amma yeroo amma bara sirba hoggaa jennu isa kan maqaa islaamummaa isa kan kufrii osoo hin taane maquma rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam kana qabatamee shubbifamee rasuula qabatanii taphatuun himan jiru. Rasuula qabatanii shubbisuun isa jira. Rasuula qabatanii yoo jaalala isaa ta'es yoo isaan wajjin hoogganamuu isa duukaa hoogganamuu ta'es maqaa rasuula rabbii jaalatanii ol utaalanii gaara sana gahanii amma gaa waa hedduu jira dubbiin nashiidaa jedhamee waa hedduu daangaan dabee jira. Hawaasa keenya illee dargaggoota keenyaan illee waa baasuun osuma jiru waa taphachuun osuma jiru waa walaleessuun osuma jiru daangaa irratti eegannee ulamaa qabna biyya keessa
akkamitti deemamuu qaba. Jenneetuma barreessinee hawaasa musliimaa irratti bakka walgahii irratti amma fakkeenyaaf ikhtilaatiin adda addaan baay'ee haasa'amaa jira. Fakkeenyaaf guyyaa walgahii jedhameetummaa haasa'amaa nashiidaan godhamu kun dhaqee diinal islaam keessaa bakka gadiitti rakkoo kan qabutu jira. Kanaaf wanni jechuu kaafneef asitti jechuun rakkoo inni qabu ulamaa gaafadhaati isin. Nuti huccuu kan jechuu osoo hin taane nashiidaa ta'us kamiinuu haa ta'u ulaagaa eeggatu qaba. Seeratti adeemuu qaba. Gammanneera jennee fasaada adda addaa agarsiisuun bareedaa miti jechuufi munkaraata guyyaa ciidaa keessatti argamu kun egaa baadiyyaaf magaalaa keessatti argamu. Ijoollee wallaaqatanii adda addaa jechuun kun deebisee haraam adda addaa dhaggeeffachuun kun yawmal qiyaamaati bar waa jennee kaane. Guyyaan ciidaa guyyaa gammaddullee guyyaa rabbii keetiin wal gahuu wayisii yaadachiisu jennee kaane. Guyyaa rabbii keenya wal gahuu keessa yaadannuudha malee gammannee daangaa dabarfannee hatta dubartiin fakkeenyaaf mana shidaan waa walaleessitee taphachuun nima jira fakkeenyaaf. Isiin illee isa kan haraama sana osoo hin taane utuu waa'ee jihaadaa kahee abbootiin fakkeenya gurguddaan waa'ee seenaa rasuula rabbii tahee waan akkaataa rasuula rabbii itti lolan akkaataa sahabonni lolli gurguddaan kun itti ta'e yoo seenaa quba qabaate taphachuudha malee inni miti dhaqee daangaa darbee waan adda addaa keessa yoo dhaqe inni miti rakkoo godhata. Kanaaf diiniin keenya diinii bal'aasuma ta'u diinii daangaa qabdu jechuus kana nuuf fudhachuu qabdan jechuuf. Akkas gaammata keenya. Guyyaan ciida qofallee miti ollaas qaba. Bal'aadha. Rabbi namatti bal'isee jira. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ويا سدم كوني يومين أو تأخرن ويا كل سدفاتي. أيام التشريق. أيام التشريق. ويا كوني إيد. Kan salaataa guyyaa 11 guyyaa 10 haa ta'u malee 11 12 13 kana ayyaamu tashriiq guyyaa namni kun ayyaamu akliin washurbin wazikrillah wal biraan hafu namni gaafa nyaatee dhugee alhamdulillah jira allahu akbar jira guyyaa keessa nyaatanii dhuganii rabbiin guddisanii firoo mallee wal dubbisanii bakka jirutti isa dubbisuu hin dandeenye illee dhaqanii ilaalanii ziyaaranii ittisaalillee guyyaa ciidaa keessatti waan hojjetamu keessaa tokkodha. Bakka jirutti namni firarraa fagaatee firoo wal maxxanfachuun jechuu keessa namni firarraa fagaatee jiru firri wal arguu gammada. Wal arguu namni immoo maalaa yudraku maalaa yudraku kullu laa yudraku walaa yudraku julluuf jedhanii hundan argadhu jedhanii hunda dhabuu hunda sinniifamu abbaan biyyarraa fagaatee maatii sarara fagaatee jiru guyyaa ciidaa keessatti sagalee illee wal dhageessisee wal gammachuu kana keessatti wajjin qoodachuun barbaachisaadha. Wal yaadattee wajjin gammachuu dabarsuudhaaf amma danda'ameen guyyaa hamma kana keessatti baay'atee naannoo gariitti immoo dhaqee iidiin torban fayyaa kan torban lama naannoo deemu faatu jira. Inni kunis yeroo israafuun islaamummaa keessatti waa balleessuu keessa jira jechuudha. Rabbinuu beekee fi guyyuma sadii qofa godhee dhiisa. Kan inni nuyi guyyaan sadiin sun kun kan eedala bahaati jechuudha. Egaa waa kaastanii turtani. Suwaa ciidaa yoggaa jennu ciida jechuun kun hamma guyyaa sadiitti tura jechuu keessan ayyaama tashriiq isa jedhan kan warri hajjaajota makkaan jiraatanu dhakaa darbatanii guyyaa sadan kana achi ta'anii abbaan jarjaris immoo dhiisee kan galuudha jechuuf. Kanaafuyyuu guyyaa sadiitti dabalata guyyaa ciidaa nu jennee asii fakkeenyaaf salaannee jennu sana osoo hin taane qofa osoo hin taane guyyaan 11 12 13 ayyaamu tashriiq ayyaamu aklii wa shurbin wa dhikrillah guyyaa nyaatanu guyyaa dhuganu guyyaa rabbii yaadan achittis waa jedhee bira eessattuu zikrii rabbii nafne nyaatee dhugee hoggaa jennu guyyatti sadan sanas rabbii keenya faarsaa deebinee immoo nyaachaa maatii keenya gammachiifataa deebinee immoo firooma keenyas fuufataa guyyaa jennuudha jechuu keessan. Kanaaf egaa inshaallah kunis waan gahee guddaa qabudha. Ayyaama tashriiq waggaa jedhamu guyyaa fakkeenya jechuudha namni amma otoo guyyaa tokko jaboo ta'e wal arguu hin danda'u firoo mallee fufuu hin danda'u. Kanammoo guyyaan sun waan bal'atee jiruu fi amma guyyaa sadan sana rabbii zakkaraa rabbii keenyaatis ammallee waan rabbii nu razzaqes nyaataatuma akkasitti rabbii keenya waliin hadeemnu jechuufi. Egaa waan tokkotu jira ammoo amma diinii islaam keessatti wal eebbisuunis ni jira. Fakkeenyaaf amma inni tahni'aa jedhama lugaa arabaatiin das wal godhuu jechuudha. Aboo baga rabbiin ittiin si gahe wal jettu ati hawaasni muslimaa fakkeenyaaf wal kabajee gaafa walitti dhufa aboo rabbiin baga ittiin si gahe rahmata rabbiiti meeqa nama dhabe nama collee kamii dhabe nama kabajaa diinii islaam beeku meeqatu dhabe absimmoo rabbi ittiin baga si gahe jechuun diinii islaam keessa jira. Fakkeenyaaf nabi rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafa Kaab ibn Maalik waa tokko fakkeenyaaf jihaadirraa hafanii jennaan sahabaa rasuulaa jechuudha. Achirraa komiin guddaan kahee sanbooda guyyaa 50 irratti furmaanii dhufeefi jennaan rabbiin laqad taaba Allahu ala nabiyyi rabbiin toobaa deebi'ee jira muhaajirtoota irratti illee ansaarota irratti wa ala thalathati alladhiina خلفوا حتى إذا ضاقت بهم الأرض جدين نما سدد توبة ربين دبيرة جنان إيه ربين توبة كان نسري في ديتي صابوني كهاني كعب بن مالك لتهنئك توبة الله عليك أبو يا كعب ربين توبة
rabbiin sirratti deebi'ee sii dhiise sun aboodas si haa guutu jedhan. Kana jechuun kun kana kaasee fi wal eebbisuun illee das wal godhuun illee hinuma jirti diinii islaam keessatti salafoota irraallee sabatee jira. Warruma sahabota irraallee egaa hidhannoon keenya eessa yoo deemne nuti wanni hawaasa keenya jechuu qabnu waan rasuul hojjete keessaa hin baanu waan uummanni immoo isa arganii hojjetan keessaa hin baanu waan warri sahabaa argan hojjetan waan warri sahabota arge hojjete sana keessaa hin baanu salaftoota yoggaa jennu sahabaa rasuulaatii fi warra sahabaatti aanuu fi warra sahabaatti aanu darajaa sadi qofa qaba jechuudha. Kanaafuu inni jechuu barbaade rasuularraa sahabonnis wal eebbisanii jiranii ittaansi salaftoonnis hojjetanii jiranii wal eebbisuun sun diinii islaam keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Ammas immoo ergaan xiqqoo jiru guyyaa ciidaa sana ammas munkarri tokko waan ulamaan mormanu keessaa ni jira. Halkan ciidaa jiraachisuu waan jedhamu garii fakkeenyaaf jechuudha ibaadaa fakkeeffamee halkan ciidaa jiraachisuu waan jedhamu hin jiru jedhan. Wanni ati jiraachisuu taatu fakkeenyaaf nyaattee dhugdee rabbi kee faarsuudha malee halkan ciidaa qobaatti baastee qobaatti adda wayii gootee halkan ciidaa jiraachisuun bid'aa jedhamee ilaalama. Waan rasuuliin hojjetiin. Halkan ciidaa akka fakkeenyaa fi masgidatti walitti qabamanii golgahanii bulanni rakkoodha jechuudha. Dhaqeeti baay'ee amma kana faarfamaa miti. Kanaafuu isin kunis waan bareedduu miti jechuufi namni garuu gammaduun olma jiru gammachuun isaa magaa daangaa qabanirra. Egaa inshaallah hawaasa keenya sagantaan keenya gara xumuraarra gahee jira. Waan waa'ee ciidaati. Waan waahii jechuudha rabbi gabbaruuti waan gammachuu islaama mul'ifatuuti. Kana waan taateef waa hedduu kaasaa turre inshaallah hawaasa keenyaan guyyaa nuti dirreetti baanee rabbii keenya faarfannee isa aduwwii ta'e immoo garaa gubnee deebinee immoo walillee gammachiifnee walillee gargaarree guyyaa namni jirra namni muslimaa jechuun mallateeffatee baadiyyaa fi magaalaa irraa dirreetti bahee rabbi isaa tokkicha gabbaruu mul'ifatuuti. Kana waan ta'eef inshaallah jabeessinee itti jabaannee akkasitti guyyaa ciidaa jedhamu dubartoonni keenyas guddaanis xiqqaanis akka kabaju hawaasa keenyaan ergaa dhaammannaa inshaallah xumurarra deemneera waan ta'eef ergaa macarrashaa waan isin bira jiru ta'e waan jettan jennee sagantaa keenya goolabna. Egaa hawaasa keenya akkuma haasa'aa turre iidiin shaa'ira islaamaati. Mallattoo diiniin islaamaatti mul'ifamudha. Kana jennaani waan iidi ilaallatu hunda keessatti waan gaafas dubbannu haa ta'u waan gaafas hojjennu haa ta'u ilaalcha islaamaatiin ilaaluu qabna waan hundaayyuu. Islaamummaan maal godhe laata? Islaamummaan akkamitti waan kana ilaale jennee waan islaamummaa keessatti fudhatamu waan jaallatamuu fi waan ulamaan islaamaatti gammadu waan beekolee islaamaa biratti fi hawaasa islaamaa biratti itti gammadamu ta'uu qaba hojiin keenya hundinuu. Kanaaf waan iidiif waa biraa waan lubbuun keenya jaallatuu fi waan biraa walitti makuu hin qabnu ilaalcha islaamaatiin. Daanguma islaaminaa irratti eegganne jechuudha. Kanaaf obboleettii koo obboleessa koo hawaasni muslimaa hundi bakka jirtanutti ilaalcha guyyaa iidaa ija islaamaatiin haa ilaallu miizana islaamummaatiin waa hundaayyuu hamazzannuun isiniin jedha. Iidii gammachuu iidii barakaa kan waa hunda keessatti wanti yaaddan isiniif ta'u rabbi isinii haa taasisu isiniin jedha. Isa dhufuun illee isa garasitti dhufuun illee nama gammachuun itti deddeebi'u rabbi isin haa taasisu isiniin jedha. Iidukum sa'iid. Inshaallah hawaasa keenya waa hedduu kaasaa turre gaa. Iidiin gammachuudha asirratti wanni jennu gammachuun hundinuu numa beekna. Gammachuu santu bakka bakkatti daangaan jalaa dabarfatti. Isii sana immoo inshaallah munkaraata adda addaa waan shari'aan hin jaallanne adda addaa dargaggoonni islaamaa dargaggeettiin islaamaa ati wallaahi duniyaa keessatti rabbi keetii hoogganamtee rabbi keetiin bultee yoo jette fuuldurii keetti tola duniyaa keessatti illee tola aakhiraan keellee tola waan ta'eef waan shari'aan hin jaallanne ciidi jennee hojjechuun nurraan barbaachisu. Egaa hawaasa keenya muslimaa guyyaan ciidaa guyyaa gammachuu guyyaa jaalalaati guyyaa nuti muslimni jirra jechuu ammallee dhagaa nuti mul'ifannu guyyaa seenaa dudduubbaa nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam waggaa 10 fayyaa biyya makkaa keessatti rabbi filatee ergannaan osoo rakkatanii dhokatanii osoo jiraatanu gaafa madiinaan galan immoo jirra lakkisaan rabbii keenya gabbara jedhanii guyyaa isaan mul'ifatan jechuu seenaa nu yaadachiisudha. Inshaallah mara keenya iyyuu nama guyyaa ciidaa gahees itti gammadee rabbi biraas waa argatee waan shari'aa faallessu irraa eeggatee rabbi isaatiif walgalee waan rabbi isaatiif galateeffatee rabbi biraa waa argatu rabbi nu haa godhu jecha inshaallah gaa mara keenya iyyuu kan nus ka dubbate isinis kan nu dhaggeeffate nama fayyadamu nu haa godhu jecha haga salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.